maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoon. Amiin. Jaalatamtoota maatii Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoon tolchee kan isin jaalatu, maqaa Gooftaa keenyaa, Uumaa keenyaa, Yesuus Kiristoositiin nagaan isin gaafadha akkam jirtu, akkam yoo nageessanii. Amiin. Waaqayyoon abbaan jaalalaa, abbaan dhiifamaa. Kaballeessaa keenyaa akka cubbuu keenyaa ilaalee osoo nutti hin eeggamiin yeroo kana yeroo gabbii yeroo eebbifamaa godhee kan nuuf kennee fi maqaan isaa kan ulfaate nuuf haa ta'u. Maqaa Waaqayyoo waamnee maqaan ergamoota isaa, maqaan haadha isaa, maqaan qulqulloota biraan hafuutii akka kennaa Waaqayyoon kennaa isaanii kennetti nageenyi keenya isaan haa ga'u. Egaa maatii Waaqayyoo yeroo darbee akkuma ilaalletti dubbii Kiristoos isa jedhu wajjin ilaallee turre. Barumsi dubbii Kiristoos jedhu bu'uura mana kiristaanaa Ortodoksii akka ta'e, manni kiristaanaa Ortodoksii Iyyesuusiin ala duwwaa akka taate, mataan ishee Iyyesuus akka ta'e, namni mataa malee akkuma hin jiraanne manni amantaa Ortodoksiitis Kiristoosiin ala jiraachuu akka hin dandeenye walitti himnee Iyyesuus eenyudha isa jedhuun immoo Iyyesuus Kiristoos Waaqayyo ta'uu, ilma Waaqayyoo ta'uu ilaallee turre. Achuma keessatti immoo addunyaan kun yeroo ammaa ilaalcha garaagaraatiin kan deemaa jirtus dubbii Kiristoos irratti waan ta'eef dubbiin Kiristoos immoo of eeggannoo guddaa waan barbaaduuf isa kana mata duree adda addaatiin wajjin ilaaluu qabna jennee har'a kutaa sadaffaa itti fufnaa jechuudha. Kutaaleewwan asiin dura darban keessatti Iyyesuus Kiristoos eenyudha isa jedhuun innumti gooftaan keenya Yesuus wangeela Maatiyos boqonnaa 16 lakkoofsa 13 irraa kaafnee yoo dubbifne namoonni ilma namaatiin eenyu jechuudhaan gaafii of gaafatee yookiin gaafii duuka bu'oota gaafatee ture. Duuka bu'oonni isaatis ilaalcha biyya lafaa keessa jiru jechuudha. Yeroo sanatti ilaalcha uummata keessa jiru, ilaalcha biyya lafaa keessa jiru itti himanii turan. Namoonni ilaalcha baay'ee qabu. Hawaasa keessa yookiin uummata keessa ilaalcha garagaraatu jira. Ilaalcha tokko bichaa miti. Ilaalchi kun gariin Eeliyaas siin jedha. Gariin immoo Yohaannis siin jedha. Gariin immoo raajota keessaa isa tokko siin jedhu. Ilaalcha kanatu jira uummata keessa jedhanii gooftaa keenya Kiristoosiif akka deebisan wangeelli ragaa nu baha. Erga isaan akkas jedhanii isinoo eenyu jettaniiti na waamtu. Eenyudhaanii jedhee gooftaan keenya Kiristoos duuka bu'oota gaafateera. Osoo duuka bu'oonni yookiin ilaalchi hawaasaa sun deebii sirrii ta'a ta'ee deebiin gaafatu ture gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Maaliifuu deebiin uummataa sun sirriidha jedhee bira darbaa ture. Garuu gaafiin uummataa sun yookiin ilaalchi namootaa sun sirrii waan hin taaneef deebi'ee gaafatee jechuudha. Isin hoo eenyudhaan jettu? Isin kan filatamtanii na jala teessanii kan barachaa jirtan maal jettanii barachaa jirtu? Eenyu jettaniitu na duuka buutanii? Akkuma warra kaawwanii ergamaa jettaniiti moo? Raaja jettaniiti moo? Barsiisaa biyya lafaa bichaadha jettaniiti moo? Akkamitti na duuka buutanii? Jechuudhaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos duuka bu'oota isaa gaafate. Duuka bu'oota isaa keessaa inni tokko kan ta'e qulqullichi Phexros ati immoo jiraataa ilma Waaqayyooti jedhee deebiseef jechuudha. Jechi kun Phexros ilaalcha fooniitiin akka hin taane Waaqayyo abbaan iccitii ilma isaa addunyaa kanatti ibsuuf waan barbaadeef akka qulqullichi Phexros meeshaa ta'ee akka dubbatu kan taasise abbaa akka ta'e gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ragaa ba'ee jira jechuudha. Isa bichaa miti kana jechuu isaatiif kana jedhee amanuu isaatiif
eebbifamaa akka ta'e. Eebbifamaa bichaa miti jecha kanarratti manni kiristaanaa akka hundeeffamte gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos ifa nu godheera jechuudha. Kanaaf mataan mana kiristaanaa yookiin kattaa kan jedhame dubbii waaqayyoo kamidha yoo jenne ilma waaqayyoo Kiristoos ilma waaqayyoo waaqa jiraataa ta'uusaa amanuu keenya jechuudha. Kana yoo hin amanne addunyaan kun har'as ta'ee borus itti murtaawaa jechuudha. Waan sin ajaa'ibu gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos addunyaa kana bilisa baaseera. Addunyaan kun har'a cubbuu Addaamii fi Hewaadhaaf ittiin gaafatamtu. Warrootumti azaaba ta'an yookiin warri hin cuubamne iyyuu warri waaqummaa Iyyasuus Kiristoos hin fudhanne iyyuu cubbuu Addaamitiif osoo hin taane wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irraa kaafnee yoo dubbifne maaliidhaaf akka itti murtaa'u ifa nu ta'eera jechuudha. Ilma waaqayyootti waan hin amanneef itti murtaawa malee cubbuu Addaamitiif itti murtaa'u jechuudha. Kiristoos abbaan keenya fayyisaan keenya al tokko qaraaniyoo irratti aarsaan inni nu taasise aarsaan sun hanga bara baraatitti jiraata jechuudha. Namni azaabarraa har'a gara ortodoksiitti deebi'ee cuuphamee ilmummaa Sillaasee fudhatu dhiigni Kiristoos qaraaniyoo irratti al tokko dhiyaate suni isaafillee hin hojjetaa jechuudha. Aarsawwan kaakuu moofaa keessa jiran dubbii fayyinaa keessatti wajjin ilaallee jira. Isaan suniin ni tortoranii badu. Kan Kiristoos garuu bara baraan jiraata. Kan Amaanu'eel, kan fayyisaa addunyaa, kan gooftaa keenyaa bara baraan jiraata. Cubbuun aarsaa malee qulqullaa'uu hin danda'u. Kanaafuu nullee har'a biyya lafaa kanarratti cubbuu raawwannee gaafa gaabbii gallu aarsaa ta'ee kan nu dhiyaatu dhiiga Kiristoosidha. Kana yeroo biraa sirriitti wajjin ilaalla. Mata dureen kun mata duree guddaadha. Mata duree guddaadha. Yeroo har'aa warroonni amantii biraatis Kiristoos nuuf kadhataa, Kiristoos akkana jedhanii dogongora keessa wanti galanii gatii dhiiga Kiristoos amanuu isaanii akka ta'e yeroo biraa wajjin ilaalla waan ta'eef ammaaf gara mata dureen keenya guyyaa har'aa kan wajjin eegallu maal jedhaa mata dureewwanii asiin dura darban keessatti erga waaqummaa Iyyasuus Kiristoos ilaallee waan lama immoo sirriitti ilaaluu qabna jechuudha. Waa'ee Kiristoos gaafa ilaallu amala waaqummaatii fi amala namummaa sirriitti ilaaluu qabna. Amalli waaqummaa maalidha? Amalli namummaa maalidha? Kiristoos amala kana lachuudha. Kiristoos amala kana lachuu adda baasuu hin dandeenyu. Laala qaama lamarraa qaama tokko, amala lamarraa amala tokko kan jennu tawaahidoodhaan jechuudha. Tawaahidoo gaafa jenne immoo amala foonitii fi amala waaqummaa adda baafnee ilaalla jechuu keenya miti. Tokko jechuudha. Tokko. Kanaaf gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos gonka waaqa gonka nama jedha. Kana jechuun ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው wanti jennuuf kana. Malakootii fi foon adda ba'uu hin danda'u. Kanaafuu gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos mata dureen keenya irraa Iyyasuus Kiristoos dhuguma ilma waaqaati jenna. Dhuguma ilma waaqaati. Eeyyen dhuguma ilma waaqaati. Eenyuun Kiristoos, eenyuun Iyyasuus, eenyuun Amaanu'eel, eenyuun fayyisaan addunyaa. Maal isin jedhe Iyyasuus Kiristoos dhuguma ilma waaqayyooti. Iyyasuus Kiristoos በእውነት የሰው ልጅ ነው. ኢየሱስ ክርስቶስ dhuguma ilma namaati dhiifama. ኢየሱስ ክርስቶስ dhuguma ilma namaati. ኢየሱስ ክርስቶስ በእውነት የሰው ልጅ ነው. Sodaatinaa kana dubbachuudhaaf sodaatinaa. Waaqni akkamitti nama ta'a? Wangeelatu jedha. Nuuf galuu qaba iccitiin tawaahidoo jechuudha. Kanaaf Iyyasuus Kiristoos dhuguma ilma namaati, eeyyan ilma namaati. Kanaaf immoo ragaan keenya macaafa Isaayyaas boqonnaa 7 lakkoofsa 10 irraa
kaafnee yoo dubbifne akkana nuun jedha. Waaqayyoon ofuma isaatii jedha. Kanaafis Waaqayyo ofii isaatii milikkita isinii ni kenna. Kunoo durbi ni ulfoofti, ilmas ni deessi, maqaasaas Amaanu'el jettee ni moggaasti. Kanaaf namarraa kan dhalate nama jechuudha. Sodaatina nama. Kiristoos eeyyee nama. Ilma namaati. Foon namaa jaalala ilmaan namaatiif qabudha. Foon namaa uffateera Kiristoos. Qabeenya godhate. Foon namaa qabeenya godhate. Kanammoo wangeelatu dubbate. Erga dhalatetti, erga namarraa erga dhalatetti namaa jechuudha. Kana shakkiru. Ammas immoo Isaayyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 6 irratti kunoo mucaan nuuf dhalateera jedha. Dhaloota Kiristoos bakka lamatti qoonnee turre. Addunyaan kun osoo hin uumamin haadha malee abbaarraa yeroon sun yeroo ittiin beekamne jechuudha. Addunyaa fayyisuuf jecha immoo abbaa malee haadharraa dubroo Maariyaam irraa akka dhalate. Ergamaa Waaqayyoo dhufee akka dubbate. Hafuurri qulqulluun ishee akka golboofe. Eeyyama abbaa, eeyyama ilmaa, eeyyama hafuura qulqulluutiin dubroo Maariyaam irraa akka dhalate. Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 26 irraa kaafnee yoo dubbifne deebii arganna jechuudha. Deebii arganna jechuudha. Kanaaf Isaayyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 6 irratti mucaan nuuf dhalateera. Ilmis nuuf kennameera. Humni mootummaa isaa gateettii isaa irra jira. Maqaan isaa jedha laala. Mucaan nuuf dhalateera gaafa jedhu amala maalii dubbachaa jira? Amala namummaa dubbachaa jira. Nama ta'uu isaa dubbachaa jira. Mucaan nuuf kenname jedha. Laala. Itti aanseetu wanti dubbatu immoo maalidha? Gateettii isaa irra aangoon jechuudha. Aangoo waaqummaa isaa dubbachaa jira. Maqaan isaa immoo jedha laala gorsaadhaa jedha. Dinqii jedha. Waaqayyo jabaa jedha. Waaqayyo jabaa abbaa bara baraa hangafa nagayaati. Waaqa kana waaqessaarra nuti kiristaanota. Waaqa kana waaqessina. Waaqa kanaaf jecha immoo yoo duunes gammachuudha jechuudha. Gammachuudha jechuudha. Iyyasuus Kiristoos Waaqayyoodha. Iyyasuus Kiristoos fayyisaa addunyaati. Cubbuun isaan malee haqamuu hin danda'u. Fayyinnis isaan malee hin jiru jennee ragaa baana jechuudha. Ragaa baana jechuudha. Kanaaf gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos ilma namaa ta'uu akkanatti wangeelli ragaa bahaa jechuudha. Ammas immoo maal jedha wangeela Maatiyos boqonnaa 1 lakkoofsa 17 irratti dhaloonni kun hundinuu Abrahaamii hamma Daawititti dhaloota 14. Daawitii hamma bara sabni Israa'el biyya Baabiloonii booji'amanitti dhaloota 14. Bara biyya Baabiloonitti booji'amanii hamma Kiristoos dhaloota 14 turanii jedha. Kanaaf Kiristoos dhaloonni isaa karaa ilma namaatiin lakkaawwamee jira jechuudha. Kanaafuu ilma namaatii jechuudha. Ilma namaati jechuudha. Inni biraa immoo wangeela Maatiyos boqonnaa 8 lakkoofsa 8 irrattis akkana jedha. Hangafni dhibbaa suni garuu deebisee gooftaa bantii mana kootii jalaa lixuun kee anaaf hin ta'u. Dubbii tokkicha duwwaa dubbadhu. Maaloo mucaan koos ni fayya jedheedha. Kanaafuu Kiristoos biyya lafaatirra akka namaatti deddeebi'aa akka ture hubachuu qabna jechuudha. Hubachuu qabna jechuudha. Kanaaf akkuma duratti isiniin jedhe wangeela Maatiyos boqonnaa 16 lakkoofsa 13 irratti ilma Waaqayyoo jiraataa jedhee ilma namaatiin of ibsee gooftaan keenya Yesus Kiristoos namoonni ilma namaatiin eenyu jedhu? Namoonni ilma namaatiin eenyu jedhu? Eenyu jedhaniitu waamu? Waaqayyoon abbaan keenya gooftaan keenya Yesus Kiristoos ilma namaa jedhamuusaa wangeelli ragaa nu ba'a. Ammas wangeela Maatiyos boqonnaa 13 lakkoofsa 26 irratti yommus ilmi namaa humna guddaadhaan ulfinnaan duumessoota osoo dhufuu ni argu. Inni ammoo ergamoota samii irraa ergee warra Waaqayyoof foo'aman qixa arfaniin handaara lafaatti handaara bantii samaattis walitti isaan qabaa.
Kiristoos akkuma Kiristoos dhufee nu fayyise boodallee immoo murtiidhaaf akka dhufu ilmi namaa sun Kiristoos akka dhufu wangeelli ragaa nu ba'a jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 27 irrattis inni ilmi namaa isa ulfina qabeessa waan ta'eef abbaan isaa firdii akka inni faraduuf gooftummaa kenneeraafi. Biyya lafaa kanarrattis murteedhaaf kan dhufu Kiristoos akka ta'e ilma namaa jedhamee wangeelli akka waame kunoo akkanatti ragaan nu ba'ama. Wangeela Maatewos boqonnaa 8 lakkoofsa 36 irrattis gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkana jedhe, ilmichi yoo birmaduu isin baase egaa isin warra birmaduu baatanidha. Isin sanyii Abrahaam akka taatan ani beeka. Haa ta'uyyuu malee dubbiin koo isin keessatti hundee waan hin godhatiniif ana ajjeesuu ni barbaaddu. Ani isaan abbaa koo biratti argeen dubbadha. Isin ammoo isa abbaa keessan irraa dhageessan ni hojjettu isaaniin jedhe. Yihuudoonni ammoo abbaan keenya Abrahaam jedhanii deebisaniifi. Yesuus garuu deebisee ijoollee Abrahaam osoo taatanii hojii Abrahaam hojjetu ni hojjettu turtani. Ani dhugicha isin Waaqayyo irraa dhaga'ee isinitti himeera. Isin garuu ana nama akkasii ajjeesuu barbaaddu. Abrahaam akka hin hojjenne isin hojii abbaa keessanii ni hojjettu isiniin jedhe. Isaaniin jedhe. Isaan ammoo nuyi abbaa hin beekamnetti hin dhalanne. Nuyi abbaa tokkicha qabna. Innis Waaqayyoodha jedhaniin. Yesuus deebisee Waaqayyo osoo abbaa keessan ta'e ana ni jaalattu turtanii. Ani Waaqayyoon keessaan bahee dhufe. As isan jira. Isatu ana erge malee ani ofii kootiin hin dhufne jechuudhaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 36 hanga 47tti yeroo biyya lafaa kanarratti deddeebi'aa turetti namoonni waan isa hin hubanneef, namoonni waan isa hin beekneef isaa waa'ee Abrahaamii taasa'u. Uumaa Abrahaam kan ta'e hin beekne. Abrahaamiidhaaf waadaan kan seennameef Abrahaam ijoollee mana kee keessa jiran hunda isaatu kittaani. Dhaqna qabii kuni waadaa anaa fi si jidduu jirudha jedhee Abrahaamitti kan dubbate isa akka ta'e waan hin hubanneef Abrahaam kan uume isa akka ta'e waan hin beekneef namoonni baay'een Kiristoos fudhachuu yeroo didanitti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Yihuudootaan akkana jedhe. Isinii abbaan keessanii diiyaabiloosidha. Kanaafidha dhugicha fudhachuu diddanii laphee keessan irra dhugaan buluu wanti dideef kanaafidhaadha. Kanaaf na ajjeesuu barbaaddu jedhe. Yeroo kana garuu isaan nuti lakkii ijoollee Abrahaamii jedhani. Ijoollee Abrahaam osoo taatanii hojii Abrahaam hojjechuu turtanii. Isin garuu hojii biyya lafaa, hojii foonii, hojii diiyaabiloositu hojjechaa jirtu jedheen. Isaan garuu ammas deebi'anii nuti waaqa qabna, Waaqayyoon tokkicha bichaa isarraa dhalanne. Sommaa isarraa dhalattanii na jaalattuu turtanii, na fudhattuu turtanii. Ani abbaa keessaa hin dhufe, abbaatu na argee, na ergee. Oduu abbaa beektanii anallee hin beektu turtan jechuudhaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo biyya lafaa kana deddeebi'aa turetti sagalee kana isaanitti himaa ture jechuudha. Kanarraa maal hubannaa yoo jennee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos biyya lafaa kanarratti yeroo deddeebi'aa turetti namoonni ilaalcha foonitiin isa waan hubataniif fayyuu hin dandeenye jechuudha. Akkamitti waaqni foon uffataa? Akkamitti waaqni biyya lafaarra deddeebi'a? Jechuudhaan ilaalcha adda addaa keessa seenanii fayyina osoo hin argatiin hafanii jiru jechuudha. Kanaaf Yesuus Kiristoos dhuguma ilma namaa akka ta'e ragaa ba'uu qabna jechuudha. Kanaafis immoo wangeelli akkana jedha. Kiristoos foon uffatee isaan keessaa dhufe.
inni hunduma caalaa bara baraan waaqa eebbifamaadha jedha. Laala waaqni eebbifamaan kun waaqni bara baraa kun warruma Ayihudootaa keessaa sanyii Daawitii keessaa Israa'eloota keessa akka dhalate isaan immoo garuu akka fudhachuu hin dandeenye hin dubbata. Ammas immoo ergaa Xiimotewos isa tokkoffaa boqonnaa 2 lakkoofsa 5 irratti inni Kiristoos Yesuus nama ta'eedha jedha. Dhugaadha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irratti jalqaba sagalicha turedha. Sagaleenis waaqa bira ture jedha. Laala jalqaba sagalee ture, sagaleenis waaqa bira ture, sagaleenis waaqa ture jedha. Hundumtuu sagalee kanaan akka ta'e, sagaleen kun addunyaa kan akka uume, nus kan uumamne sagalee kanaan akka ta'e wangeelli ragaa nuu ba'a jechuudha. Kanaaf Yesuus Kiristoos jiraataa waaqa bara baraa akka ta'es wangeelli ragaa nuu ba'a. Kana immoo kiristaanonni beeknee ragaa bahuun nu bira jiraataa jechuudha. Ergaa Yohaannis isa tokkoffaa boqonnaa 4 lakkoofsa 2 irrattis akkana jedha. Hafuura Waaqayyoo kanaan ni beektu. Hafuurri Yesuus Kiristoosiin fooniin akka dhufe amanu hundinuu Waaqayyoo biraatii jedha. Yesuus Kiristoos ilma Waaqaa, Waaqa ta'uusaa, nama ta'uusaas nama ta'ee ilmaan namaa kan fayyise ta'uu kan amanu hafuura Waaqayyooti. Kana kan hin amanne garuu hafuura daabiloosiiti jechuudhaan ragaan ni dubbatama jechuudha. Egaa as keessatti wantoota kaniin haala sirriitti hubachuun, haala sirriitti beekuun dirqama akka ta'e hundi keenya hubachuu qabna. Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyootiidha. Akkasumas Waaqayyoodha. Ilma namaatiidha. Ilma Waaqayyootiilleedha. Kun immoo amala tawaahidoo keessatti sirriitti adda baafnee sirriitti hubachuun akka qabnu wangeelli ragaa ba'a waan ta'eef kana sirriitti hubachuu nu barbaachisa kiristaanota. Maarree kanarratti isa dhumaata irratti wanti ni kaasuu barbaadu maalidhaa? Yeroo baay'ee kitaabni qulqulluun kan haasa'u waa'uma lamaan kaniitidha. Amaloota lamaan kaniin amala tawaahidoo sirriitti barachuun, sirriitti beekuun, sirriitti hubachuun dirqama kiristaana hundaa ta'a. Kana beekuu dhabuu keenyadha. Amma wanti rakkisaan guddaan jechuudha. Addunyaan tun amala Waaqayyoo gaafa jennu amala malakootii beekuu qabna. Amala namaatis adda baafnee beekuu qabna jechuudha. Kiristoos, Yesuus Kiristoos immoo gaafa jennu jechuudha. Maaliifuu qaamota sadan keessaa qaama tokkotu dhufee foon uffate waan ta'eef. Waa'ee tawaahidoo yoo dubbannu eenyudhaaf dubbanna? Ilmaaf dubbanna. Abbaadhaaf miti kan dubbannu. Abbaan hin dhalanne waan ta'eef. Hafuurri qulqulluun illee hin dhalanne foon hin uffanne waan ta'eef. Waa'ee maalii dubbanna? Waa'ee ilmaa dubbanna. Waaqummaan yookiin malakootiin foon uffachuusaa, foon dubroo Maariyaam uffachuusaa. Gaafa kana jennu immoo maal jechuu keenya? Waaqummaan, amalli waaqummaa maalidha? Amalli waaqummaa maalidha? Amalli foonii hoo? Amala foonii hoo gaafa jennu waa'ee maalii taasa'arra? Waa'ee namaa taasa'aa jirra. Amala namaa jechuudha. Amala namaa. Namni amalli isaa maalidha? Laalaa, namni hin beela'a. Namni hin dhoobata. Namni hin dadhaba. Namni hin nyaata. Namni hin rafa. Namni hin ka'a. Namni hin boo'a. Yeroo gammachuu hin gammadaa. Yeroo gaddaa hin gadda. Kuni amala namaatiidha kun. Amala waaqummaa immoo Waaqayyoon hin mul'atu. Bara baraan jiraata. Malakootiin ibiddaadha. Malakootiin bakka hunda jiraata. Addunyaa kana guutee jiraata. Malakootiidhaaf malakootiin hin murteessa. Aangoon ajjeesuu, kaasuu, nyaachisuu, obaasuu malakootii harka jira. Asiin immoo amala namummaatu jira. Amaloonni kuniin lamaan jenna. Amaloonni kuniin lamaan amalli waaqummaa
amala foonii osoo hin balleessin yookiin amala namaa osoo hin balleessin gartanii amala isaa osoo hin balleessin tokko ta'anii jenna. Kuni tawaahidoodha. Tawaahidoodha. Fakkeenyaaf kutaalee gadaanaa keessatti waa'ee makaa tokkeetii fi addee kan jedhu barannee turre. Baaqelaa fi baaqelaa gaafa walitti naqne fakkeenyaaf baaqelaa fi atara gaafa walitti makne isaan kaniin adda baasuu dandeenya. Agartanii adda baasuu dandeenya. Isallee mitiidha. Zayitii fi bishaan gaafa walitti makne maal ta'uu danda'a? Isallee mitiidha. Inni biraa ashaboo fi bishaan fudhachuu dandeessu. Erga bulbulleen boodatti bishaan bichaatu nutti mul'achuu danda'a. Gaafa dhandhamne garuu soogidda akka keessa jiraate hubachuu dandeenya. Isa kana immoo adda baasuudhaaf eelee ho'isnee bishaan irratti gaafa nanne bishaan evaporeeshiniidhaan jechuudha. Hurkaan gaafa ol ba'u soogiddi immoo jalatti hafuu danda'a. Akkasillee mitiidha. Gaafa tawaahidoo waa'ee Kiristoos gaafa haasa'u. Museen muka isaa fudhatee uummata warra azaabaa ta'an uummata Israa'el Gibsi keessaa baasuudhaaf uleen Musee bofa taateerti. Bofti sun immoo muka taateerti. Akkasillee mitiidha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos cidhaa mana cidhaa tokkotti argamuudhaan bishaan gara wayiniitti jijjiireera. Bishaantu gara wayiniitti jijjiirame. Akkasillee mitiidha malakotiin yookiin tawaahidoo yoo jennu akkasillee mitiidha. Akkasillee mitiidha. Kanaafidha Kiristoos amala kaniin lamaan qabatee waan dhufeef addunyaan ilaalcha boora'aa keessa seentee jechuudha. Ilaalcha dogongoraa keessa seentee jechuudha. Ilaalcha wal'aa keessa seentee jechuudha. Nuti garuu ijoolleen tawaahidoodhaan gaafa jennu Kiristoos amala namaatii fi amala maalii jenna? Amala waaqummaa jenna jechuudha. Fusxumsaa fusxum amlaak wanti nuuf kanaa. Goonka namaa yookiin nama dhugaa waaqa dhugaa. Amaloonni kun lachuu kan waliin balleessin. Borus Kiristoos gaafa Kiristoos ol ba'us du'a moo'ee gaafa ka'us duuka bu'oonni ilaalati jedha. Hojii duuka bu'ootaa irratti ilaalati ol jedhaa deemee jedha. Akkuma jedhan immoo ergamoonni dhufanii akkuma ilmi namaa amma ol ba'u kana borus immoo hin dhufaa akkuma arginutti jechuudha. Kanaadha jechuudha. Kuni tawaahidoo jedhama. Kanaaf Kiristoos mana amantaa Ortodoksii keessatti Kiristoosiin ala fayyinni hin jiru. Kiristoosiin ala jireenyi hin jiru. Kiristoosiin ala manni kiristaanayyuu mana kiristaanaa hin jedhamtu. Mana kiristaanaa hin jedhamtu. Kana ragaa ba'uu qabnaadha. Kana beekuu qabnaadha. Kana hubachuu qabnaadha. Kana yoo hin hubanne, kana yoo hin beekne akkamitti ragaa ba'uu dandeenyaadha. Kanaaf ijoollee tawaahidoodhaa isa kana sirriitti beekuun, isa kana sirriitti hubachuun dirqama keenya ta'a jechuudha. Yeroo baay'ee amma bakka Kiristoos jiddu galeessa jedhametti kunoo jiddu galeessa jedhameera waaqaa fi nama walitti araarsuudha warroonni jedhaniitu maal hubachuu dhabuu isaaniiti iccitii kana hubachuu dhabuu isaaniiti. Eeyyan dhugaadha. Kiristoos amala namaa waan jennuuf ilaala amala namaa waan jennuuf maal ta'eera jechuudha? Abbaa isaa wajjin ofii isaa wajjin hafuura qulqulluudhaa walitti nu araarseera. Eeyyan. Jiddu galeessa immoo wanti jedhameef maalidha? Qaamota sadan keessaa qaamni foon uffate ilma waan ta'eef ilmi immoo ilma namaa fayyisuu kan danda'u waan dhabameef jidduu ta'ee dhufe jechuudha. Ofii isaati Kiristoos. Kiristoos. Har'a hoo Kiristoos nu araarsaa yoo jenne Kiristoos maaliif dhufe kaayoo jedhu beekuu qabna. Nu fayyisuuf dhufe. Abbaa wajjin ilma ofiisaa wajjin hafuura qulqulluudhaan walitti maal gochuu walitti nu araarsuudhaaf dhufe. Walitti nu araarsineera amma. Walitti nu araarseera. Amma hoo cubbuu yoo hojjenne
nuuf kan dhaabatu eenyudha? Dhiiga Kiristoosidha. Dhiiga Kiristoosidha. Al tokko qaraanii irratti dhiigni Kiristoos jige suni ammas bara baraan maal ta'a? Nuuf dhaabata jechuudha. Nuuf dhaabata jechuudha. Yeroo kam nuuf dhaabata? Yoo jennu immoo gaafa nuti cubbuu raawwannetti gaddinee gaabbiidhaan gara Kiristoositti deebinuudha. Malee of tuulummaan akka warroonni kuwan haasa'anii miti. Dhiigni Kiristoos gaafa nuti gaabbii gallee cubbuu raawwanne sanitti gaabbine gara Kiristoositti dhiyaannu dhiigni Kiristoos qaraanii irratti al tokko nuuf dhiyaate aarsaa ta'ee nuuf dhiyaata jechuudha. Kana waan ta'eef kiristaanonni haala kanatti haa hubannu. Guyyaa irraa asirratti dhaabnaa dubbii Kiristoos nagara Kiristoos inni jedhu bu'uura mana kiristaanaa, hundee mana kiristaanaa, kiristoolojii jedhama. Kiristoo kan jedhamu Kiristoos isa jedhudha. Loojii jechuun istedii jechuudha. Walumaa galatti jechuudha. Kiristoolojii inni jennu istedii about ክርስቶስ ወይም ስለ ክርስቶስ የምንማማርበት የምናውቅበት ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን የምታስተምረው ትምህርት ስለ ክርስቶስ መሆኑን ያለ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ባዶ መሆኑን ክርስቲያኖች ማወቅ አለብን። ያለ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ባዶ ነው። ለዛ ነው የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሁሌ ጧት ቅዱስ 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 እያለች ክርስቶስን እግዚአብሔርን ታመልካለች። ማን? ክርስቶስን አማኑኤልን። ሁሌ በቤተ ክርስቲያን የሚፈተት የማን ነው? የክርስቶስ ደምና ስጋው ነው። ቅዱስ ስጋውና ቅዱስ ደም ከናፍ አርከናን አውበኑ ነገኝ ዋቀዮ ኢድኖ ጅርተንቲ ኢስኒፋ ባየቱ ዋይ አመንታ ኬኛ ስርት በረቹን ሁበቹን ድርቀማ ኬኛ ዋን ta'eef gaafii qabaattan gaafii ኮሜንት ያለትን አበሬሱ እንደንዴሱ handaawutii isiniif kenneen jira. Handaawutii sanis ijoollee baadiyyaa jiraniif erguu hin dandeessu. Nageenyi Waaqayyoo iddoo jirtu hunda keenya wajjin haa baay'atu.